بيك كيرو جرسني والله تجفدا دقدمني كان دبوب بهر بهر سبوتي موت تكورات يرمي رافودا مي إبشني في شنتمي تربة تونين بيك إبشني شنتمي تربة سنة دقدم الركاس إنسان نانو كيسا جرمي Parlama hammas baay'atu san keessa Oromoon namni barcuma Oromoon achi keessa qabu takkallee hin jiru takka dhabne nuti ganda akkasitti gandi guutuun ummanni hundi ajjeefame kan buqqifame manni isaanii gubame qaama mootummaatiin qaama hidhate mootummaarraa bobbaheen qaama isaan gibira kiisaa kaffalanii hidhachiisanii jedhee nama dubbatu garuu takka dhabne Kristaan taadalee moraalii guutuudhaan akkasitti taa'ee wanni isin hadda godhuu jirtan kuni ni barsiiftanii limimmid godhuu jirtanii maali masaafinti ammaan dura 9 ዓመት የፈረ ዱበትን እኛ የነሱን ሰው ስንይዝ ቀጥታ አስለቀቅነው jedhuun turre kam limimmid maali baraniira ni gizema beekan akkamitti har'a tarata tokkotu jira dhageeffadha ajoollee taanee warra keenya nutti hima haala baadiyyaa keessatti nutti hima namtichi keessummaa deemaa jira namtichi kun nama muhtaala nama sammuu qabu nama badii nama radda lageellee dhiifama si gaafachiisu kasirra dalage isa kan badiidhaan himatamsi dhageeffadha wanni Kristaan taadalee har'a himatu suni osoo namni paarlaamaa san kee taa'ee himatu jiraate Oromiyaa keessatti himannaa inni himate san أضعاف يوكي ونني همتو ترسوني وان أوروميا كيستي تهيو والبرت لالله برسنتي سدي انتهو صدومامتي سدي إني نمني سيران الله هدامي غازي تسان هدامي نموني مقام سيرا كبتشيسوتين هدامي مارو جرمي ونني همتسان نموتا دو الله كاي ورقا رقبتين في نموتا هدامان غازي تسا اينيو وندو قدي فمانير أما سان همتامتي نعكستي أبي أحمد بوو كيفولة تككول فكجيبا كنا في كنا جدي بريسو تروان ياسو أوسو جرا لالا أوسو نمني بكا كريستان تادلسان أوروميا دوبت حق جراتي مال فاتو تهمين أوروميا لتاتي أورومو ولو كمسي رتي مال تهمين زوني توكيتش رتي واني كريستان تادله متسون أوسو زوني توكيتش سن لكو كنا نموتا نافتني من جرا نموتا بوتماني أسبوتين نجري نموتا هرقا أبليان ساني أغا فنو aga itti bilbilee gaafan warra rashana manirraahis jedhaniirani hidhaa jirani sunuun jedhaniirani nuyi waan beeknu qabnu ilmaan keenya eega badanii baatii shani akkana jechuu kan jedhamu jiru namni san takkasaa himutu jiraate har'a akkaataatti dhugaa dubbachuudhaaf paarlaamaa keessatti uummata ofiitti dubbachuu irraa baradha Kristaan taadalee nama tahee irraa baratuu qabdan eenyutu achi isheen nama bilisiginaan karaa fuutee wambarii ittiin qabsiifte ashaangullitti malee eenyutu achi isheen raay تسمى دبتين نمسا دبت ماتشين كاباتين bakka bu'aa Oromiyaati jettanii barcuma dhibba sadii fi wayii dhibba afur jala qabu dhaggeeffadha dhugaa dubbachuudhaaf inni har'a akkasitti badii Amaara irra gahe akkasitti haa nuti ni beekna badiin akkamitti akka dhufes mootummaan Itoophiyaa dimokiraasii dalagan jedhu nama aangoo isaadhaan qabe Amaara irratti suuma kalee sanurra dalaguun ni mala dhaggeeffadha ni mala zammanee kaasee garuu har'a man isaan gubanne hanga dhageenyetti haadisaan hidhamne haadhi manaa saadhaa deengadda poolisiin fuudhee makiinaarra korsiisee maarroo jedhee deebisee jedhan Oromiyaatti maaltu tahame ilmaan zammanee kaasee warra gurguddaa faannoodhaa duun taane warra xixiqqaa ganda keessaa mootummaan poolisii baqatee bosona sheene maatiin isaanii maal ta'e
mana sani gubani qa'ee sani onsani biyya gahanitti kamanitti inkireessamne Hitler Yahuda bani Israa'il irratti kan indalagintu dalagame namni tokko dubbatu yoo midha argame namtichi keessummaa deemaa jedhan mammaaksa ijoollummaa warri nu barsiisan sinitti hima osoo deemu mana wayiitti dhufe mana qabeenya qabu wayiitti nama sammuun deemu jechuun nama badaa deemee mani warraa kun nama tuffataniin si'a tuffatanii kalma laalanii uffata ciccitaa qaba achi rafii jedhaniin bakka jabbileen itti hidhamtu aadaa warra keenya ni beektumii warra baadiyyaa sana gara gadiitiin jabbilee sira'eessa sumatti hidhataniiti karaa oliitiin ofii rafani achi rafii jedhanii namichi ni jibbe ni lole garuu garaatti malee afaan hin lolle harka bahatuuf deema achuma ciisee ulee wahiitti kennanii ulee gabaabduu wahii jabbilee yoo sirra jettu ofirratti dhoofta jedhanii achuma ciise namichi gudii qabeenyaa kana biraa nyaata akkamii naa kennu jedhee eeguu nyaata nama hayli malee tuffataniin si'a jarrini ammallee nyaata uummantaan irratti itti kennanii achuma nyaadhu jedhanii akkanumatti ilaalee ulee isaa qabatee rafe jabbilee ma bira yeroo halkan ka'u haadhi manaa manni tokko gaa wal arganii akkanumatti rafan dukkanaa ganamaan osoo inni ka'ee nyaata ajaa'ibaa marqaa gootee dukkanaa wal keessa abbaa manaati yeroo geessuu deemtu yeroo ishiin marqaa marquu deemtu abbaan manaa gara godaatiin rafa dhaqee abbaa manaatti aanee ciisee jedha namtichi ibsaa ibsitee fuula laaluuf namichoo kanatu dhagaa dhoksiteetuma nyaatatti kennuuf deemti suutumaan daabbastee aggaa nyaatii bishaate ishii biraa namticha achi ciiseera abbaan manaa ishii gara godaatiin jiraanni asiin ciiseera abbaan manaa rafeera inni dhagaa yeroo ishiin harka daabbastu harkuma qabee nyaatumarraa fudhatee qixxin godhee nyaatee afaani kennamee fiixaa godhee nyaatee fixee abbaan manaa ni rafa namni quba qabu hin jiru ishuma seeteetti hini namichi garagalee bakkuma isaatti deebi'ee ciise yeroo ciisu xiqqoo turtee haadhi manaa dhuftee kaateen dhiqattuuree hiyyateen abbaa manaatiin harka kan kee kamarqa maalin nyaadhee dhiqadhaa jedhe duruun raftee jennaan abadan hin kaane ani durumaawii maalin nyaadhee amma sa nyaattere inyaan aboo walin morminu hayyaa namticha dhagaha amma nyaatte gaa irratti hin taphini waa tokko nyaanne jedheen hirriibaa amma nagaa jira namitti shakkitee silaa harka kaateen dhiqanne harka salaallaan humaan nyaanne gurbaan egaa dubartoonni waa yaadatu kanani qabu si namichatu ka'ee nyaata asitti nyaata amma jettee shakkitee mala wahii baafatte mala baafatte keessa dhaqxee harka isaa suuffatu ni beektu miti dhadhaa biyya keenya urgaan namarraa badu dhaqxee yeroo ishiin harka isaa suuffatuuf kaatu beekee inni akka harka suuffatuuf ta'e ime jabbilee narra jetti jedhee ulee qabisanii dubartii tana dukkana keessatti dhaye hanga qaamni ishii cicitu sigale amma iyyitee ibsaa ibsanii maali dubbiin akkasii jennaan jabbilee narra jetten seesiin seenii jee namtichi irraa dalagatuuf deema halkanuma tokkotti amma namichoo nama akkanaati jettee kaatee amma marqaa godheen ture ati nyaanne okay ganama dubbanna amma isin jedhaa jedhanii lafni barihee maanguddootti himadhaa durii guddaa harkaan namarraa baafatu kanan barbaadanii maanguddootti himadhaa ati badiinarra dalagdee takka haadha manaa kiyya dhookte takka nyaata dhiyaatee dhokattee nyaatte jedhee himate innan himadhaa jedhee kee yaa obboleessa kiyya himatuu na himadhu ani maanguddoo ganda keetii duraa kan hunda duratti nutti dheeressite kanaan hin jenne dubbiin hikmaa qabdi akka jaarsa gujiisanii ati mataa kee gabaabfadhu ati walaloo kee dheeraa sammaan gabaabsin kanaan aan gabaabsi jettuu jedhee amma maanguddoo walitti qabee maanguddoo tana gadi ba'i isin himadhaa jedheen haadha manaa kiyya rukuttee nyaata dhokattee nyaattee isin himadhaa jennaan yaa obboleessa kiyya ani maanguddoon hin kabaja sihilleen hin kabaja anaa fi sihi walqixa akka laalan anaa uffata ciccitaa qabu kana qabadhee gadi hin bahu uffata namni sirratti hin argin kan kiyya seehuun malu uffata dhokfattee qabdu naa kenni namuma akka keetiiti jedhanii akka anaa fi sihi jedduu hakamanii jedhee yookiin murteessa tola jedhee uffata bitatee sanduuqaa qabu fuudheetti uwwisee gadi bahee ummata jedduu kaa'ee namichoon kun ani keessummaa jedhee bushee akkas na godhe amma garuu rakkoo akkasiin narraan gahee itti naa murteessaa jennaan yeroo taraan isaa gahe namticha dubbatadhu keessummaa maaliif akkana gootee jennaan yakka edda dalagame hunda
mormuu fi dhugeessuun dura namichoon kun nama hedduu kijibuudha isin hangaarraa waliin jiraattanii abbaa qabeenyaa ta'eef isa kabajjanii ani garuu akka inni kijibaa ta'e har'a ragaa isinii dhiyeessaa jeen haa nuu dhiyeessiree rakkaa qaba akkas taanaan jennaan fakkeenyaaf namichoon kun namatti hinaafuurra kan ka'e uffatuma ani uffadhe kana gamta sin ammaan dura hin arginiif yoo kana eenyuuti jettaniin kiyya jechuun malaa jedhe laaboo nama akkana jedhuun miti uffata kee uffata kanarratti agarreen beeknu gurbaadha kanaafuu waa'ee uffataa dhiisiiti ka'eedhaan himii jedhaniin kanuma gaafadhaa dura jedheen namichi dhugaadha uffata kanaanatti tuffisee halkanii jedha aboon nun kijibini uffata akkanaa qabdaa sirriitti hin beeknu atis numaas nu batini malee kijibaasaniin siyaayii jedhani nin kakat ragaa fide akka uffati kuni kan kee ta'e ragaa isaa fuudha uffata bitatee dhokfatee mana kaa'ate namarra xammaan dura nagarree ragaa dhaqa kan tana aduu guyyaa uffatan kaahadha ceekuurratti na morme nama waanin ani halkan dalage dubbate dhugeessitanii jee kan haadhi manaa irratti tumamte isa kan nyaati dhokatamee jalaa nyaate keessummaa alaa naqeen isa abbaan balleessaan itti mursame eenyu ta'uuf deema isumatti nuraa dhiisii keessummaa mana fiddee ganama waan akkanaa uffatan irraa fudhadhaaf akka dhumarra uffata tanarraa fudhatuuf deemta si beekne kan biraan murteessinu kan uffata tana amanii jedhaniin kan isaati jee inamanuu jee nanatti kenne kanaafuu ati nama qabeenyuma qabatte kanaafuu dubbii akkanaa tanaan fudhate ta'uu ammas beekna jedhanii isa warra waliin jiraatetti illee shakkii nage namichi nurraa kutii jedhaniin kalaas dubbii tan nurraa kutii keessummaati dhiifama si gaafannaa si kabajnaa adabuma nurraa deemi dubbii hamtuu tanallee kaaftee asiin nun haasa'iin jedhaniini keessummaan akkasitti abbaa manaa shannafee haadha manaa isaa tumee nyaata isaa dhokatee nyaatee ganama ganda guutuutti kofalsiisee kijibaa godhee biraa deemee jira dubbiin tunii fi dubbiin oromoon ta'uu jiru walitti hin dhuftu maali dubbii adumsa keessa makee adumsa aadageenyaa limimmi godhu jirtanii jee barsiisuu jirtanii jedhee namni akkamitti kaafanamu baala sultaaniin keessanuu borukkatti nafanamne waan tan qabnu jedhe akka waan isaan dafananii fakkeesse tiniif galee dubbii hammas gahu yeroo dubbatamu ida isa zila namni ummata akkana dubbatuu qabu jira jedha of bara anshaangulitoonni oromiyaa hundarraa dhuftanii warri dambidooloo bakka bu'eeru ni jira finfinne mataa'ee bakka bu'eera warra dambidooloo nama lamaa hin beeku yookiin eega biyya sanii ari'ame har'aa miti warri ganda biraatti bakka bu'ee dhufeeru ni jira warri noonnoo fi salaalee kaabaa bakka bu'ee dhufe ni jira achuma jiran firoonni taayyeedha biyya isaaniitti waa tokko hin taa'amne muka dhaabamaa jira mana gubamee muka dhaabamaa jira siniif galee osoo namni dubbatu jiraate wahii yaadadhee bar osoo namni dubbatu jiraate gaafa mataan ummataa abbootii gadaa jibbiiffachiifamanii rashanaman osoo namni dubbatu jiraate gamta gaafa shawaa kaabaa hundi isaanii gandarraa buqqifamee kaan qalamee kaan milishaa eenyummaan hin beekamne naannoo Amaaraarraa fuudhamee itti gadhiifamee waan barbaade akka sareetti reebsifamu namni tokko gadi bahee yoom dubbate wallaggi abbaan biyyaa beelaa kaleessatti baqateen yeroo gandarraa arihamu yeroo gubamu yeroo bakka gahanitti illee shanee jedhamanii hidhaman eenyu gabbahee dubbate wanni kun takka isaa naannoo Amaaraarratti hin tahamne yoo zoonii tokko irratti ta'e malee inni zoonii tokko nu galeera sun hunduu ta'ameera guyyi tokkotti ganama halkan abaa'oo qawwee nutti dhukkisa jedhamee seenaadhaaf halkan abaa'oo qawwee nutti dhukkisa jedhanii dawwee harawaarratti ganama gadi bahanii mana 40 guban liyyuu haayiliin makiinaan irra deemanii makiinaan eenyu dubbate
dhalati biyya sanii dhalati zoonii sanii hundi ni beeka maal akka tahame barana isa duraa karashaname kan mana argame kan haadha ilmaan sadii utubaa mana magaaziin irra kutan mana kaadire maddi jira siyaayoo biddatti qabne waliin gubate yaaniiti san bira darba halkan qawween nutti dhukka'ee manuma kana keessaa bahee nu dhukka'e tahaa jedhanii mana namoota takka takkaan irra deemanii mana 40 ol guban makiinaan irra deemanii mana gubuu dhaqa makiinaan gaafa tokko haadha deessu gaafatu hin dhaqin haadha deessu hospitaala geessu hin dhaqin eenyu dubbate Kristaan Taaddalee namni 40 yalaa du'eera jedhee gaafatuu dhufe naannoo Amaaraa hunda keessaa walitti qabe akkasitti dhaadumsaa waliin akkasitti konfidensi guutuudhaan dubbate eenyutu Oromiyaa irraa dubbate har'a osoo dubbatame otoo paarlaamaa san irra dhugama namni dubbatu namni ummata bakka bu'ee dhufe dubbatu jiraate silaa waan meeqa dubbatamu malee paarlaamaa idaa bakka wanni akkasitti himatamu bakka wanni akkasii ummata Itoophiyaatti himatamu silaa karaas ni banee ture Mahammad Hussein eessa deeme Mahammad Hussein kan akkasaa maa dabne inti wallo kamiseera namni bakka bu'ee deeme waan akkasii dubbataa yaadan qabnu ni beekna ammaan tana Ashaangullitii malee wanni akkasii namni dubbatu hin jiru ni beeku aslan nama waan hammana tan haasa'u Oromiyaa keessa jiraate addunyaan beekeera amma Oromiyaa irra waan taamuun mal silaa addunyaan beekuu danda'ee ture paarlaamaan garuu bakka itti ummata hirriiba raffisan bakka itti taratiitti haasa'an bakka itti barqumaara kana kaleessa kana goone yoo darbe yoo injifate Abiy Ahmad amma har'a kana waan haarawaa jira Dambidolloo Gaambeellaa hammuma magaalaa guddittii Gaambeellaa waan hedduu haarawatu jira waan ani gadi bahee ammaan isin himuu danda'eemme ganaa danda'uu miti ganaa gadi abbaa dalagirraa ganaa dhageessan garuu Abiy Ahmad waan jaalatu keessa engadda mootummaan keenya kufuu ka'ee ture bar gaafa san garaan kiyya keessa duugubatuun asitti kolfuut ture jedhee diraamaa darbe isinii haasa'u diraamaa darbe haasa'u taratii haasa'u kan inni paarlaamaarra kan barbaadu gaafin daqiiqa san gaafatame deebiin isaa taratii sa'aatii 5 itti haasa'ama hirriibis qaba maalumaaf ummata kun akkasii wali qabame gaafii gaafatamu waan inni dubbatu jammare dhaggeeffattee hamma inni gaafatee dhumu maal gaafatuu jalqabee ka tursiirraa fachiiseera wanni haasoo asii jalqabee xaqlaa ministeerii galateeffatee afa gubaa'ee galateeffatuun daqiiqaa meeqa fudhata achiin booda maal akka haasa'u hin beektu nama shanirraa gaafiin fudhatame achiin booda sa'aatii 5 taratiin haasa'ama gaafii ebaluutiif akka ta'e hin beekamu gaafii Abiy Ahmad aggaa gaafatamu deebii isaa fuuluma isaa laala fuuluma isaa ni yaadattu gaaf Mahammad Hussein haasa'u har'a Kristaan Taaddalee yeroo haasa'u Abiy akkana jedhaa ture bas deebiin beekamaadha siniif galee gaafii akkasii garuu jecha lamaan bira darba taratii 500 itti haasa'e kan inni haasaa dheeraatti haasa'u warra muxabbiloota akkam godhuu qabna bara 10 dhufu keessatti maal gochuu maarroo jetta bara 10 dhufu keessatti Itoophiyaan bara 2050 akkam taati warra jedhu sa'aatii 3 deebii tokko kenna siniif galee hedduun ajaa'ibe taratii nama sanii mammaaksaa fi yookiin jechoo nama sanii agartanii kan saniitiin wal fakkaata kan dhumaa jiru ummata biraa kan boo'u warra biraa waan Kristaan Taaddalee kaase keessaa barattoota ammaan dura dhabamanii jedhe eenyu dhabamee beekaa barattooti dhabaman jedhaman suni as baasuudhaaf hedduu rakkoon dhufe barataan hin dhabamne diraamaa ture diraamicha akkatti dalagan irra wal dhabame yoo namoota wahii as baafnee nama 16 barataa 16 barattuu 16 as baafnee akkuma wallorratti dalagan san abalutti no gudii dee balukkatna godheesan nama 16 gadi baafnee TV irratti nutu butamee ture yoo jedhan kijiban ni beekna kijibumaan diraamamaaf 16 kana akka isaan gaaf tokko gadi baanii dhugaan dubbanne waraannitti godhamee eeggamuu barbaachisa hamma gaafa Abiy Ahmad aangoorra jiru maaliif takka gaaf tokko waan dinnichitti bitattuun dhabdee gadi baatee soba ture bar mana na fuudhanii akkas jedhan yoo jedhan kijibni guddoon hamma nageessiif bahuuf deemti kanaafuu in argamne jennee yoo dhiifne hooyi siif galee yeroo Abiy Ahmad keessatti abalu du'eera jedhanii yoo mootummaan ibsa baase dafii biyyaa baqadhu
gatuuf deema. Kanaafuu in arganne jennee achumaan dhiifna. Namni diraamaa kanaaf dhiyaatee yoo jiraate hunduu du'eera. Khalas. Yoo dalagallee mootummaan nama biraallee ergata. Kottaatii isin nutu bitamee ture jedhaa yoo isin jedhallee akkam dhaqne. Maallaqni isin kennamuun mala. Garuu kudha jahannan lafa kaa'anii namoota kana mana gashinee mistira kana himuurra yookiin biyyaa baqachiifamee dubbiin ba'uurra haa ajjeefnu. Hunda isaanii yoo jedhanii akkam gootu. Wanni Itoophiyaa keessa jiru kun waan hedduu lafa jiru nuyi hundi keenyarra jiru. Kanaafuu harqee namni ammanaa na jalaa du'e jedhee qaama mootummaa irratti waraana bane faannoo jechuun nama gadi bahee sanattale eenyu sanattalsiise mootummaan. Nuti amma Kiristaan Taaddalee uummata Amaaraa miidhamee uummataaf dubbate jechuu ragaa takkas hin qabu. Kan beeknu garuu jarri kun mootummaa irratti wal dhabanii waraana hiriirsuu irratti wal dhaban malee jalqabuma duraa jarri harree godhachuudhaaf isaa sanattalsiisanii abbaa fedhan ittiin ajjeesuudhaaf asii fi asiin deemee remote control isaanii qabatanii jennaani nuti Walqaa'it deebisuu Finfinnee deebisuu afaan baasanii ammaraariin faannoodha maal jedhan Finfinneen illibaat yoon argamne Addis Ababa guddaa illibaat kan agenye Walqaa'iትና ራያ የአማራ ካልሆነ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትሆናለች እንጂ እኛ አንለቅ። ይሄ ብቻ አይደለም የዚህ ዱርዬ ህገ መንግስት ተቀዶ ካልተጣለጃል ከነጀቹን ሙቱማ ነብይ አህመድ ቢሻኛት ይችላል ቪዲዮ እንጅራ ሰልጠናረት ከነዳበተኒ አሳን ከነጀቹን ኑቲሲኒና ጀጀምኑ ጀዳኒ ፈቀቸኒ ጀናን አችራ ወለማ namni hidhamu jiru kunis warra bosona jiruun sodaachisuudhaaf yookiin isaasa sirriitti deebisuudhaaf warra walloodha amma xiqqoo wal dhabsiisanii walloo dasee fi karaamma soddomaa fi marsaa kana faannoo walloo jedhanii garas oofaniidha gara raayyaadha lolaaf teessu jedhaniini maafi lolaa wanni jedhamu jiru lola maalee lolaan isaa isa lola biyya tippelle lola tippelle isaanii miti warri amata meeqa lolicha kee taa'ee loluu hin dandeenye ilmi abbaan lolaare isaanii kan lolos barsiise dhugaa dubbachuudha waraana Itoophiyaadha akkaataan ijaarame isaantu beeka isaantu ijaare waraanni guyyaa lamatti hin ijaaramu kan isaan amma irraa ijaaranidha warri ijaare hundi achi jira akkattis ijaare beeka kanaafuu wanni har'a Oromiyaa irratti oduu tahamuu paarlaamaa Oromiyaa keessaa namni harka baasu yoo jiraate nama bara kudhannan dhufu maal nu godhu yaaddeetta jedhee Abiyyi gaafatu. Abiyyi Ahmad gaafii akkasii hedduu jaallata. Gaafii daqiiqaa 5 daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 daqiiqaa inni tokko mootummaa Abiyyi fi afa gubaa'eetu galateeffatamaa inni itti aanu immoo bara kudhannan dhufu Itoophiyaan maal akka ta'uu qabdu manaama ida argaa bule duntaane bilbila waan himamaa bule sanaasaan Abiyyi san jaallata deebii daqiiqaa 2 sa'aatii 2tti kenna isiniif galee tokkoffaa ijoolleen Jawaar qeexxus gariin dhugaa qabdi hamma jettu takka bira geessa maaliif ni jaa mootummaadha akkamitti jenna mootummaa har'a nama takka filatee achiin kaahatin eenyu filatame Oromiyaa irratti fakkeenyaaf eenyutu filatame filannoo godhamee ture namni mootummaa olitti filannoo godhee bakka bu'uun mala hin jiru ture Kiristaan Taaddaleetii fi Dr. Caanyee Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa oduu walitti finne fudhatama isaan uummata isaanii bira qaban eenyu caala ture Oromiyaa keessatti namni takka biltsiginnaadhaan kan waliin mormin biltsiginnaa mootummaadha jennee har'a akkamitti fudhanna lolli ummata bira ka'ee sunis jawweetti tokkosa kana akkamitti biltsiginnaa akka mootummaatti fudhannaa biltsiginnaa wanbariisa hundarra nama bilbila waammatee kaahate akkamitti mootummaa jenna mootummaa jechuun Itoophiyaan paarlaamaan bulti Itoophiyaan seera paarlaamaadhaatiin bulti paarlaamaa jechuun namni bakka bu'ee qabaatu bakka filannoon ittiin godhame nurraa dhiisa bakkuma filannoon itti godhame jedhame filannoon godhameera Oromiyaa irratti filannoo jechuun ummanni
filannoon kaa'amee fi eebaluu filadhu jedhameenii nama filatanii bakka buufatan. Namni ummanni yookiin dhaabni addaa buufatee Oromiyaa keessaa qabu jira. Kan yookiin bakka bu'ee kasaare jira. Injiru. Bilchiginnaatu bilbilaan beluu fidaatii kahaa jedhe. Isaantu muuheera jira. Filannoon gaafa filannoodhaa bakka bu'aan Finfinnee dhufee shaallamamuu jira. Bilbilaan BBC irra dhageessanii bakka maalidha jedhan abbo. Maali maqaan isaanii sun? Kanniisa kan abbaa isaaniiti. Ampooliin mo'ateera kaardii fidaanuun jedhanii guyyaa filannoodhaaf guyyaa 3 hafu. Ampooliin mo'ateera kaardii fidaanuun jedhanii kaadiroonni hulaarra nu deemanii kaardii nurraa fudhatan numa sinii fila kotta fidaanuun jedhanii warrumatti kennameeyu warruma kaardiitti kennameeyu. Warra waan akkasiitiin Finfinnee dhufee wambariirra taa'u har'a otoo Oromiyaan ibiddaan gubatu ilmi namaa Beeshaangul Gumii fi Oromiyaa keessatti osoo harka duubatti hidhamee ibiddaan gubamu bara 10 dhufu keessatti Itoophiyaan maal akka taati lafee namaa kophaa taati. Lafee namaa lafarratti ibiddaan gubame baay'atu taati. Deebii anasii kenna. Siniif galee akkamitti nuti Abiy Ahmed mootummaa ta'uudhaaf barcuma Itoophiyaa keessa hizbiin isaa bilchiginnaan barcuma Itoophiyaa keessa harka caalaa fudhatu qaba. Harka caalaa isa fudhate. Tigraay filannoon goonanni. Oromiyaa filannoon bakka tokkotti hin godhamne. Bakka tokkotti. Filannoon sobaa godhame yoo jedhame Finfinnee fi Bahar Daarii godhame. Achirrattu Birhaanuu Naggaatu kan namni akkuma inni poolitikeenya Itoophiyaa ta'e san beekne mo'ateera jedhamee har'a ministeera. Siniif galee namoonni kaleessa ifatti feesbuuka kanarratti bahanii dhaggeeffadha. የሰሜኑ ካምቢ ሰበር እንጂ ለመደጋስከር ሰፋሪ እኔ ለብቻው አለሁለት ካምቢን ኮኛን ካባ ሀጂጉ መሌ ሰፋሪ መደጋስከር ይዱፍቴ አኑ ጅራ ቆጳኪያ ነመጀደ ፋጅራ አንጎረ ጅራ ለፈፍን ፍኔፋ መስኡላ ትጋፈተማ ሱምፋን sansanfaatu har'a biyya bushuudhaaf abiyyi fuudheetti kenne yengadda warra bulchiinsa Finfinnee jedhee abiyyi bira taa'ee akka wantitti akka gabroota isaatti iyyu tokko agartanii achi kee taa'ee hirriba rafu ture namichi sun. Siniif galee warri akkas jedhamallee bakka bu'ee paarlaamaa keessaa bakka qaba jedhamee bara. Kana mootummaa jenneetti amannaa nuti kana mootummaadha. Qabaatu qaba. Miti eessaa qabaree Abiy Ahmed har'a kan filatamee dhufe hin baana kan bilbila waamamee dhufe hin baana ilma eeshuma ministeera baluu ilma yaadee soddaa saadhaa kan kaleessa nataan dachi kennamee fi guyyaa hunda biiroo kiyya dhufee nagalateeffatu hunda waamee ati paarlaamaa irra taa'ee asii ashaangullitti ati aadaa akkasii uffadhu laa habiibi kun diraamaadha. Drama nu amma drama naga nama amansiisu yoo ta'u dhabe namni diduu ka'eera. Charxii hedduu ka har'a namni drama ulaaluudha. 4K ta'uu qaba, HD+ ta'uu qaba. Achi booda immoo dhugaa fakkeessuu qaba jedhee ka drama namni zoom jettee moobaayilii Samsungiitiin sawartee kana goote drama yoo itti namni sirraa fudhatu. Waan hedduu na dhukkubee waa yaadadhe. Biyya namni ibiddaan gubamuu jiru haadhi manaaf abbaan manaa deemee irraa qalamee haadhi manaa arihamtee ibidditti qabamuu jiru aduu guyyaa qaama hidhate mootummaati ibidditti qabe isa sanis gubi mana sanis gubi takka dhiisiin jedhamee irratti caffaramu keessatti namni tokko dubbatu mooraalii dhabee
naanno amara biyya har'a naanno abalurra nama ni finna yo nama keenyarra tokko du'e nuti dhibbaajjeefna jedhee qaabni hidhate kumataman wal qopheessu keessa mooraalii argatee namni hanganaa du'eera nama affanuu barsiisu jirtanii boru affanamuun mala jedhee dhaadataa namni mooraalii argatee yeroo dubbatu naannoo amaaraa keessaa ka'ee har'a ummati kiyya miidhame jedhee yeroo dubbatu mootummaan miidha yeroo jedhee dubbatu tippelleef miiteetti jedhe dhugaa nama humnaan itti sheene hin beeku innuu saniif mooraalii argatee inni har'a Oromoo keessaa namni tokkichi ol ka'ee asitti of gaafatuu qabda dhugama namni paarlaamaa sanarra taa'ee Oromiyaa keessaa bahee dhufe hundi bakka bu'ee dhufe ummata isaa bakka bu'ee dhufe jettee of gaafatta ummata bakka bu'een dhufne nyaata kiyya askireenii kiyya nyaatu finfinnee taa'ee bichaa warra jedhu yoo ta'e akkamitti namoota kana bakka bu'ee nama tokko mootummaatti ol baasa jennee amannare paarlaamaan Itoophiyaadha mootummaa Itoophiyaa ta'uu kan irratti paarlaamaan suni sa'a ammaa kanatti harka ol qabee Abiy Ahmad agganneerra amantaa kaleessarraa butanneerra yoo jedhan Abiy aangoorraa bu'uu akka danda'u yaadadha Itoophiyaan paarlaamaadhaan bulti akka ta'e yaadadha federeeshiniin naannoowwanirraa bakka bu'ee dhufe kaleessa mootummaa maal akka mootummaarraa buusin yaadadha dhaggeeffadha akkamitti mootummaa jennee amanna nama biyya mootummaan ibiddaan nama gubu namni paarlaamaa keessa taa'ee hirriba rafu mootummaa akkamitti ta'e gaafisa duraati mootummaa kanatu nagaha nuuf fida jedhee namni mootummaa kana nagaha gaafatu sinif galee namni mootummaa kana nagaha gaafatu hattuu addunyaan guutuun biyya keetti gaaf tokko amantee maallaqa hammana biyya kanaa deemee dhufu qabii taa'ee jettee akid beekama eega biraa deemtee bilbilaan kaasu hafe jechumaan gidduma matama kan keessaa fudhattee ati nama nagaasa goota akkamitti diraamaa qumaar meeqa nyaanne qeerroo kaleessaa nuti hiriirsee qumaara nyaatameera inni kaan nuyi nyaanneerra warra siin jedhe warra kaleessa shoo warra kaleessa kaanis qilintoo gashinee kaanis akkam jedhan kaanis du'ee kaanis eessa deeme kaanis du'ee kaanis qilintoo sinirraa sheene jedhe Shimallis Abdiisa isa sannu har'a bakka nuu bu'an jennee akkamitti mootummaa jennaan dhugaa dubbachuudhaaf akkamiin paarlaamaa kanarraa boru adaga Oromiyaan hundi yoo dhume isaan raatibni isaanii damoozi isaanii deemuu jira taanaan VIP dha eeggamanii akka barbaadetti bakka barbaadan ta'anii internetii 4G amma 5G nu dhufee fi kana banamee fi isaan finfinnee taa'uu baran warra kaleessa kutaa sagal darbuu dadhabe hundi isaanii sartifikeetiin ilma adeeraatii fi soddaa isaanii sab wanta qabu sanirraa kenname namni sammuu qabu barumsaan cimaa waan irra ga'us boru maal ta'uu akka qabus tilmaamuu danda'a warra sammuu hin qabne malee nuu kan hiyyumni jaanjessee biyya arabaa kee jaanja'u jiru haqa lafa jiru beekne haqa beekuun bar namni tokko nama si ajjeesu billaa qabatee dhufe akka zulmi si ajjeesu jiru dubbatuun wanni hin qabu beekumsa garaa deemtee doktariitii jedhan sanii fi PhD fudhatu hin barbaachisu baaga namni hidhamuun namni wanjal dalagda jedhamee hidhamuun hangasa nama harkisiise hangasa nama iyyisiise hangasa nama paarlaamaa keessa nama dhaaddachiise isinis jirtan paarlaamaan naannoo Amaaraa meeqa beektu ummata bakka buutee dhufte malee barate ilma adeeraa Abiy bakka buutee hin dhufne fuula isaa laaltee ka sodaattu ati maan dubbatin inni Oromiyaa irraa dhufte guyyaa wayyaanee sanuu ol ka'ee dubbatu ture manni ol ka'ee meeqa dubbate ni yaadadha ijoollee Hararii dhufte ijoollee eessaa dhufte komaandi poostiin lafarrattis komaandi poostii ta'e waa'ee lafaatti maaltu gashee warra jedhu ture kaanis rabbi sinirraa fudhatee kaanis qaallitti jira jedhe nama yaada akkasii yaadu dubaa
nama yaada akkasii yaadu mootummaadha jennee nagaha isaan tufuudha jennee amanna. Tokkoffaa waa'ee har'a paarlaamaa irratti Abiyyi Ahmad jedhe keessa diriddirii kanuma mormanni halkanii guyyaa diriddirii araarama waan jedhamu takka TPLF wajjin hin goone jedhe. san mootummaa yeroo jedhee uumee ture nama sadarkaa olaanaa irraa barumsa qabu dubartii wahii mootummaa san keessa sheentee dalaguu jalqabdee mootummaan gammachuu dhamaa ta'e gammachuu dhamaa beektu muka gubbaa baatee daammuu agartee jedha damma daammuu yeroo lafa buute dhabame achi Finfinnee dhufan mootummaa yeroo jedhamanii mootummaan fudhatame mootummaan Tigraay abbaa isaa deebi'e garan bararreessa kaan himatamuu kaan hidhamuu kaan hoteelaa giddiin hoteelli bakka ciiftan kaffalaa jedheen isaan arihee ishaaraa irra bahanii narratti bu'e waan ishiin taate seenaa isheen sin hima buna karaa irratti gurguruu jalqabde beeloktee mootummaa yerooti jedhamtichi kaartirte waa'ee uummata ofii ganuudhaas sin hima waan Afgaanistaan yaadatte yaada ni yaadattu jedheeti yaada buna karaa irratti gurguruu jalqabde ishiin waan dalagduun dhabde namoonni gadi bahanii rakkoo ishirra gahe ibsuu yaannaan peejii wayii irratti arge irra guddeessa wanni achirra barreeffameera sallaay ta'uu mala ajjeefamuu qabdi sallaay dhugaa bir karaa irra teessee buna gurguruuf miti salaltuudha salaltu wayyaaneeti akkana kan jedhamte maaliif eenyu ishee amana kan uummata ishii gantee kaleessa uummata ishiidhaa dhumu gudeeddamu ishii dubartiidha ani mootummaan irratti hajjettee kan dhaabbataa turte waan ishiin irra taatu maaliif beeka namichi finqilli moo fanaa qalaa jedhamu maal ta'e agifada osoo akkasitti TPLF akkas jedhee biltiginaa achiin dhaabbatu akamni lafi keenya raayyaani fudhatama walqaatii fudhatama seene malee jedhu jammarraan qaa godhanii ajjeesan
seenaadha ummata isaa gane hiyooti jiruudha jiruun argamne dhumte warra Afgaanistaan ni yaadatu yaada warra Ameerikaanota wajjin dalagatan warra gaafa warri kaan Taalibaanii ilmaan Taalibaan jedhamee namni hidhaatti gudeeddamu ilmi dhiiraa gudeeddamu makiinaa ajaa'ibaatiin deemaa turan Ameerikootaaf turgumaan himuudhaaf gaafa biyyi namaatti gadhiifnee bahuuf jedhan si wajjin deemne jennaan lakkiin wajjin deemtanii nageenya keenyaaf sodaachisaadha jedhan biyyoota naatoodha Ingiliiziin fudhadhaa jedhanii pirogiraamii qabuu jalqabnaan paarlaamaan Ingiliiz tokkicha Afgaanistaan irraa Ameerikaa naatoo wajjin dalaguutti ture tokkicha fudhatuun barbaanne jedhan maaliif namoonni kun namoota koorsii adda addaa fudhateeru biyya keenyaaf adagaa ta'uu mala eessa adeemanii ree kaleessa nuyi jedhanii ummata isaanii ajjeesan tureen waliin Kuwaitiin fudhadhu hin fudhannu ni sodaatan namoonni kun namoota jajjaboo namoota biyya isaaniitu garanii waa dalagan Saudi Arabiyaa hin fudhannu Turkiyaa yeroodhaaf mooraatti walitti sinii qaba biyya kiyyarra hin jiraatan garuu Ameerikaadhaati maaliif fudhanne jennaan ni sodaannaa jedhan dhageeffadha namni biyya ofii gane hammam akka balfamu Taalibaan tun ajjeesa jedhanii kiffii xiyyaara irratti rarraanii kufaa turan maaliif kaleessa gaafa ilmaan Afgaan warra qawwee baatas kan hin baannes gosni lakkaa'amee warra kan keettu gosa bosona jira jedhamee ajjeefamee gudeeddamuu turetti isaan kolfanii ajaa'ibatti bashannanuu turan VIP jiraatu turan biyyi namaati kan Tigraayitti hamessanuma bakka bu'oota Tigraay mootummaa yeroo jedhamanii warri kaahaman suni hoteelli saarrafanii turan faaturaa kaffalaa sarta wanni kaarditti teessan kaffalaa yookiin nurra deema jedhame karaarra bahan namni mil'ate isaan laalan jiru maali bu'aan isaanii maal irraa fedha biyyi ummata ofii namni gane aangoo jedhe abalu humnaan wambarii irra nakaaha umrii tiyya 50-60 jiraadhu jedheeni maatu na eelcha alamuu simeetu naa kaffalaa addisu araggaatu naa kaffalaa isaattuu hanga jiruu keetii absirnaan jedhe lafni bakka akkasii naa kenname abbichuuti jiruu keetiif rakkatiin fooqa keessaa apartaamaa eessaa kee jiraattu naan jedhe maaltu nagasheen jiruu kiyya dukkaneesse jettee warri tottolfattee teesse boru lafni sii kennames akka sirraa fuudhamu apartaamaa mootummaa biraa waraqaan sii barreeffames waraqichinuu abbaa akka argatu gaaf tokko hin shakkin gaafni ati ishaaraa irratti gadi baatee karaarra gadi baatee kadhattuu ta'u fagoo hin jiru ummata kee hanga gantetti abbaan barbaade rakkoo fedha kee ta'ee ummata ofiitiif namni dubbate hin dagatamu badii fedhalle yoo balleesse bara lama har'aati